Harrasi moosaa rifeensi koo dheerinni isaa akka saffisu akkasumallee akka bareedu miidhagu yabbinni isaallee haalaan akka dabaluu fi duubaaf fuulduratti walqixa ta'ee akka argamu kan na fayyade keessaa tokkoon isinii qabadheetii dhufe. Haa ta'u malee namoonni tokko moosaa rifeensi gaafarraa kukkutan ni rifataa gaarii miti kan jedhanii itti amanan jiru. Ani garuu akkan ofirratti argetti inni kun iddoo goggoreedheetiin yaada. Sababni isaayyuu rifeensa keessaati yeroo tokko qoshashaan gara alaatti gaafa ba'uuf jiru rifeensa ganaa jalaan biqilee guddachuuf deemu fudhatee deemu waan barbaaduuf qoshasha sana yeroo itti goone akkas kanaatiin xiyyoosaa irraa kukkutuudha yeroo yerootti tiriit kan goonudha yoo ta'e rifeensi keenya saffisaan akka dheeratuu fi akka yabbatu akka guddatu akka miidhaguuf bareeduuf nu gargaara. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u faamilii keebii qabsaalii akkam jirtu nagaa keessanii nis nagaa kooti galata waaqayyo. Har'as immoo kunoo haaluma argaa jirtan kanaatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa jecha. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii guyyaa har'aa kana rifeensa koo irraa kukkutuudhaa fi haala hundumaa yookiin qophii xumureetiin shintibeetii keessatti hin argama jechuudha. Jalqaba wantoota na barbaachisan kunoo akkuma argaa jirtanii as keessa yookaan baaldii kana keessaa kondiishinarii shaampoo fi akkasuma filaa maqasii hundumaa qopheeffadhee dhufeetiin jira jechuudha. Amma kana dura ergan miicee qulqulleesseetiin dhumarratti irraa kukkutuufin deemaa jira. Kana dura ergarraan kutee yookaan ergarraatiin muree ji'a 2 guutee jira jechuudha. Viidiyoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Warri argitan warri haaraa taatan immoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo sanarratti dura ji'a 6 jiruun irraa kutuu qaba. Ji'a 3ttis amma kana garuu ji'a 2 irraa kukkutaa jira jechuudha. Suni baay'ee na fayyadeetii jira. Akkuma argaatii jirtanii isa duratti immoo satorraa kukkutiin duratti qabaatiin hojjedhee qopheesse lafa kaayillee ni jira. Argarraa kukkutee booda ammallee dafee kanan irraa kukkutee sana yeroo gabaabaa keessatti bakka itti deebisuudhaa fi wantoota isa barbaachisan duraan xumuree qabaatii lafa kaayee hojjedhee lafa kaayee ni jira. Isatti illee viidiyoo biraatiin dhufna. Har'a garuu kunoo bakka kanatti amma kana wanti ni gochuuf jiru miicuufidha. Erga miicee xumuree booda dhumarratti immoo irraa kukkuta jechuudha. Isin turtii keessanii haga xumuraatti na waliin godha. Akkasuma immoo mana kanaa fi warri haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan miseensa mana kanaa ta'a. Akkasumallee viidiyoo jaallattan laayikii sheerii gochuun irraanfatina. Wanti kun isiniin illee baay'ee akka fayyadu abdiin qaba. Maaliif guutummaa guutuutti akka ani gochaa jiru kana kan gootanidha yoo ta'e kun baay'ee tokko rifeensa keenyaa fi waan gaarii akka ta'etti namanaanii. Akkasuma immoo kan akka kanaa miti rifeensa dheeraa qaba argitanii namoonni tokko koomentii garaagaraati jechuudha kan isin kennitanii. Maaliif lafumaa ka'ee waan as ga'e waanuma dadhabbii hin qabne waanuma xaarii hin qabne aarii hin qabne wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu rifeensi fi daa'imni yookaan immoo qalluun gabbara bartee tokko yeroo baay'ee nan dubbadha. Maaliif isaan kun akkuma abbaan godhe waan ta'eef yoo ati seeraanii kan kunuunsitu kan qabdudha yoo ta'e akkuma ati goote jechuudha. Rifeensi kunoo amma bakka kanatti kondiishinarii fi shaampoon ani qopheeffadhee jiru. Viidiyoo irrattis kanaan dura jedheen ture wal fakkaata yeroo baay'ee dibata nan dibadhus tokko shaampoof kondiishinariin kos tokko wanti wal fakkaataa ta'e irratti xiyyeeffadhaani. Kunoo haaluma argitan kanaanii amma shaampoodha kanan itti dibaa jiru jechuudha. Ani rifeensa koo yeroo miicuu shaampoodha tokko qofaadha kanan itti dibu. Maaliif shaampoon rifeensatti yeroo baay'ate ni goggosaa jechuudha. Akkasumallee ni ciccita waan ta'eef shaampootti baay'isuun gaariitii miti. Kunoo haala kanaan ergan addaan bakka lamatti jire gamaanis gamasiinis haala kanaatiin shaarpoo ergan itti dibee booda irraatii miicaa jechuudha. Wanti ani itti fayyadamaa jiru kun isinillee jettanii viidiyoo ilaalaatii haala kana yoo itti fayyadamtan ta'e gaaffillee isin ittiin ta'u isinii galaa jechuudha. Anamma kanan hojjedhu namni kamuu haala kanaatiin itti fayyadamu bifa kanaatiin akkaataa kanaatiin haa fayyadamu rifeensa isaa haa qabatu kan jedhudha malee ana qofaaf fayyada ana akkasii jechuu koo miti. Isinii galeera miti. Ani yoo akkamiin godhaa ani yoo kamittiyoon fayyadamee gaariidha ani yoo kamiyyoon fayyadamee gaariidha warri jettan
addatti wanti hin beeku hin jiru waan hin ofii koo beekuu fi ofii kootiitti fayyadamaa jiru haala kanaa fi bifa kanaanii wantoonni ani itti fayyadamus immoo isa kanaa jechuudha. Kun egaa bakka kanatti immoo isaa kun immoo kondiishineriidha. Akkuma isiniin jedhee kondiishinerii fi shaampoon kan wal fakkaataadha yeroo baay'ee. Erga shaampootiin miicee qulqulleessee booda dhumarratti kondiishinerii haala kanaan itti dibaa. Kondiishinerii jalqaba yookaan immoo buqqee mataatti otoo hin taane caafii isaa jechuudha kan nuti itti dibachuu qabnu. Maaliif warri foroforii qabdanii kondiishineriin foroforillee namatti baay'isuuf yookaan foroforiin akka baay'atuuf taasisa waan ta'eef xiyyoo isaa irratti jechuudha kan nuti dibuu qabnu. Kan barbaachisus kan fayyadus xiyyoo isaa rifeensi keenya akka hin caccabaanne akka hin guduunfamne kan ciccinneedhaa fi lallaaffisee seeraan akka filamuuf kan nu gargaaru kondiishinerii dhuma yookaan xiyyoo isaa irratti jechuudha kan nuti itti gochuu qabna. Haala kanaan ergan kondiishinerii itti dibee booda nuka bakka kanatti ergan kondiishinerii itti dibee haala kanaatiin masaajii godhee xumuree booda dhumarratti filaatiin jechuudha kanan filu argitanii akkamittiin akka inni lallaafu. Kana jechuun nama rifeensa kam qabuuf rifeensa gosa kamiifuu ni fayyada. Maaliif isinis akkuma kanaa gootanii itti fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Namoonni tokko tokko kondiishinerii bitanii akkaataa itti fayyadama isaa kan hin beekne jiraachuu dandeessu. Akkasumallee kondiishineriin maaliif akka fayyadu kan hin beeknellee jiraachuu dandeessu. Kondiishineriin egaa rifeensi keenya akka lallaafu akka filamuudhaaf kan nu gargaaru haala kanaatiin istireetii kan godhu jechuudha. Akkasuma immoo rifeensa keenya yeroo miidhu otoo haala kanaatiin filaan miicamee baay'ee tokko bareeda. Amma otoon yeroo miicu hin filu ta'ee booda yeroo nas keessaa bahu maqasii qabadhee duuba goruutu furmaata hin jedha. Maaliif rifeensi baay'ee wal xaxaa baay'ee wal keessa babbada. Keessumaa kan koo kan namarraan adda yaada baay'ee tokko goggogadaa fi wal keessa mammaramaa jechuudha. Akkas waan ta'uuf ani immoo yeroo wal keessa xaxamu sana rifeensi akka ciccitu akka guduunfamu namni kamiyyuu ni beeka jechuudha. Akka hin shawwadamne isin yeroo shintibeetii keessa galtanii miiccan haala kanaatiinidha kan isin filaa miicuu qabdan bishaaniin laaffisaa jechuudha. Maaliif yeroo sana hin ciccitullee buqqaa wanti keessaa bagumaa tokko fedhiin tokko wanti keessaa baatu hin jirtu jechuudha. Ijoollee shintibeetii keessatti haala kanaan miiccachuu hin dandeessan yoo ta'e warri biyya keessa jirtan shintibeetiin haalli mijataan akka kanaan jiru yoo ta'e gadi jettanii yeroo miiccanii filuutii miicuu dandeessu jechuudha. Otoo miiccitanii filuu dandeessu. Isin yaalii isaa qabaadhaa malee akkaataa qabdaniin waan qabdanitti fayyadamuu dandeessu. Dirqama dhaabatanii rifeensa yeroo gadi miiccan filuun isaa namatti macha. Garuu warra akkasitti shintibeetii keessa seenee miiccanneef immoo akkamii jechuu dandeessu. Gadi jettanii yookaan masabsafaa irratti immoo lafuma irratti bakkuma miiccattan akkuma miiccattan sanaan filuu dandeessu jechuudha. Hin jiru hin qabu jedhanii waa miiqas miidhuu waa miiqas dhabuu fi miidhamuun gaariidha jedhee yaadu ani. Kun akkuma argaa jirtanii amma kana miicee gara xumuraatti jira jechuudha. Haala kanaatiin baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee lallaafaa akkuma argitanii filaanii jalqaba haga dhumaatti asii gadi keessa darbaa jira jechuudha. Bakki itti guduunfamu bakki itti wal xaxuu fi bakki inni itti citu tokko hin jiru. Caalaatti rifeensi keenya akka dafee dheeratuuf kan nu fayyadu tokko isa kana. Rifeensi otoo hin buqqa'u hin ciccitu hin guduunfamu seeraan kan filamu kan lallaafudha yoo ta'e rifeensi suni akka guddachaa jiru adda baafachuu qabdu jechuudha. Yoo zimmedheetuma kan goggogu kan ciccitu hin filamu ulee ka'ee sagalee kan dhageessisu kan iyyudha yoo ta'e rifeensi suni akka badaa jiru yookaan immoo isaa akka hin dheeranne akka rifeensa gaariillee hin taane ta'a akka jiru beekuu qabdu jechuudha. Kun egaa amma kana bakka kanatti ergan miicee xumuree waan hundumaatti xumuree booda amma irraa kukkutuufini qophii itti jira jechuudha. Sagalee viidiyoorratti waraabaa ture garuu shintibeetiin iyyaa bishaaniin iyyaa sagalee sirriitti hin dhaga'amuufin sana irraa miyuutii godhee kan biraa irratti waraabaa jira jechuudha. Sini galaana wajjin jirtu dheetiin abdii qaba. Amma kana bakka afuritti hireetii jira. Duubaan bakka lamatti fuulduraan bakka lamatti hireetiin jira. Yaa rifeensi kan duubaaf kan fuulduraa
walqixa hin ta'u kan kun walqixa miti jechuudha. Walqixa miti akkam akka ta'e amma kana ni argitu. Bakka kanatti egaa sirriitti hordofuu fi ilaaluutii qabdu. Amma kanarraa kukkutuu fi baay'ee yeroo baay'ee kan na rakkisu irraa kukkutuu kanarratti baay'ee tokko rakkadha. Sirriitti walqixxeessee akka yaadu akka garaa kootti naan dhufu. Kunoo egaa bakka kanattidha jechuudha. Kan irraa kutaa jiru baay'ee miti kan irraa kukkutaanii kan kun walqixxaataadha. Maaliif yeroo hundumaan irraa kukkutaanii yeroo hundumaarraa waan kukkutuufi kunoo bakka walqixxaale wal caale bishaan keessatti haala kanaatiin walqixxeessaniitu irraati mummuruu qabdu jechuudha. Kunoo akkasitti xiqqoo irraa mura. Isinillee akkasuma bakka bakkatti rakkoo qabu caafii isaa kala kanaatiin bishaan keessatti ilaaltanii walqixxeessanii irraa kukkutuu qabdu jechuudha. Kunoo argitanii haala kanaatiin irraa muriitii jira. Karaa duubaatiin xumuri amma kana gara fuulduraatti dhufee kunoo fuulduraanis immoo isaa haaluma wal caalee jiru kanaan irraatii gommaddi godhee irraa kutaa jechuudha. Kunoo argitanii haala kanaatiin rifeensa irraa muruu gaafa hidhamu namoonni tokko gaafa dhageessan fiiddanii baqattanii badda wayinee maajirraa kukkuttee maaji akkas gootee kan jettan jirtu. Anillee akkasuma ture garuu kun baay'ee tokko faayidaa qaba. Argitanii haala kanaatiin haaluma wal caalee jiruutiin irraatii qorruutti gommaddi. Maaliif kun hin fayyadu waan fayyadu miti waan ta'eef yeroo sana amma wal qixxaachaa yabbinni isaa akka dabaluu inni jalaan biqilaa jiru dhufee akka qixxaatuu fi caafiin sanni kosiin irra jiru immoo irraatii akka baduuf jechuudha. Fuulduraan immoo ni baay'een irraa kutu yeroo baay'ee maaliif rifeensa fuulduraan dheeratee duuba ga'u hin jaallaqani. Natti hin tolu. Kunoo haala kanaatiin irraa kutaa jechuudha. Kan koo dura fuuldurri isaa baay'ee tokko nama dabbara sircitti diddiimatee wayii waan akka handaaqqoo abidda buutee gubatte wayii fakkaata jechuudha. Akkaataa handaaqqoo gubate. Amma garuu galata Waaqayyoo haa ta'u wanti hundumti walnaaf qixxaatee anis immoo itti baree walumaa galatti ogeettii rifeensaa ta'een jira natti fakkaata. Kunoo kanaan irraa kutee kana fakkaata jechuudha walumaa galasaatti. Kana fakkaata rifeensi yeroo irraa muramu dirqama bishaan yookaan kireemii wayiitiin lallaafisaniiti kan irraa kutamuu qabu. Bakka itti raaci turre kan namatti agarsiisu kan bakki rakkoon jiru kan arguu dandeenyu. Rifeensi yeroo lallaafu malee yeroo goggogaa ta'u ol dhaabata kaf jedhee dhaabata waan ta'eef bakka sana arguu hin dandeenyu jechuudha. Kunoo haala kanaatiin xumureetiin jira jechuudha. Egaa kana yeroo gabaabaatti akkam akkan godhu walumaan ilaalla. Erga xumuree kunoo shinti beetii keessaa wayii maal jedhee uffata jijjiirradhee wanti irraa muree kunoo ishee kanaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhee dibata qopheeffadheetiin jira. Dibanni sun maal akka ta'e akkamittiin akka inni fayyadamu ammallee bakka irraa kukkutamee kan murame kana akkamittiin akka wal aanuu fi yeroo gabaabaa keessatti ammas bakka itti deebisuu akka hin danda'u warri feetanii akkasuma sabiskiraayibii godhaatii bakka beelli sanaa gadi tuquudhaanii miseensa mana kanaa ta'a hordofaan isiniin jedhaa. Isinis immoo kan argachuudhaaf carraan keessan baay'ee bal'aadha. Akkasumallee opshinii kan biraallee qabaachuutiin ni dandeessu. Wanta itti fayyadamu yoo isinii ta'uudhaa baate biyyaansi akkamittiin akkam miicuu akkamittiin akkam filu maal akkan godhu kana walirraa barachuun waan salphaa miti. Dibattanani dibadhu isin bira jiraachuu dhiisuu danda'a yookaan kan isin qabdaniif kan ani qabu garaa gara yoo ta'e iyyuu akkasumatti wanti nuti walirraa barannu walirraa hubannu tokko jira. Inni kan biraan rifeensa kunuunsuu yookaan rifeensa sirriitti gochuudhaaf tokkoffaarratti yookaan akka haldureetti barbaachisadhe kan yaadu ani nama obsa qabu jechuudha. Namni aaru namni ariifatu namni jajjaru kana argachuus gochuus akka hin dandeenye asumarraan jala muriitiin isinitti hima. Kunuugaa kana fakkaataan isiniin jedhaa. Viidiyoon kunillee gara xumuraatti jira. Isin immoo isa maal akkasiin jettan yaada keessanillee gaaffiillee yoo qabaattan sekshinii koomentii jalatti nan isin eega jechuudha. Kunoo bakki qoshashaa kosii sirriitti qabu akka kanaatti irraa kukute jechuudha. Kunoo bakki sirriin wal qixa jiru immoo kan koyyuu utuma dheeraa bareeda jettaniit isin as keessa rakkoo baay'eetu jira. Kana haala kanaatiin viidiyoo gaggabaabsuudhaaf shortii keessa kaat godheetii jira. Akkasumallee viidiyoo ispiidirra kaa'ee jira. Anattis isinittis akka hin dheeranne akka waliin nuffine yookaan waliin salachaanii fi
kuno haala kanaan irraatii xumureetii gaggeesseetiin jira jechuudha. Ammas immoo gara wal'aansaatti deebina. Isa kana akkuma isiniin jedhe na hordofuu dandeessu, waan isiniin gallee bakkatti isiniin gallee na gaafachuu dandeessu. Har'a kana sagaleen koo waan furdate wayii natti fakkaata, garuu iyyoodhuma kanaan hirribaatii ka'ee asumaan immoo viidiyoo kanarratti sagalee godhuuf as dhufee jechuudha. Kanaafuu egaa viidiyoon koo gara xumuraatti jira waan ta'eef akan deebi'ee dhufutti warri maatiin taanii maatii ta'a laayikii gochuu, sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan qaaffiste ashaaba saayitii keessan sekshinii koomentii irra naa kaasanii bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee